Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota MG Love Tube kan jedhurra kan jirtan YouTube kiyya jala warra jirtan hundi keessanuu akkam jirtu fayyaa keessanii barnoota tokko isin barsiisuuf hin deema kabajaan akka nu hordoftan isin affeerra jalqaba irratti Facebook keessan jalatti lakkoofsaan yeroo banattan Facebook keessanii akka itti lakkoofsa of jalaa hidhattan keessattuu ijoolleen shamarranii jechuudha lakkoofsa keessanii Facebook banattanii yeroo jettan lakkoofsi keessan bakkee waan ta'uuf achirraa fuudhee namoonni isin jeequu danda'u kanaafuu sana sirreeffachuudhaaf akkaataa itti dandeessan isin barsiisuufanii kabajaan nu hordofan affeerraa keenya jalqaba irratti YouTube keenya irraa galla YouTube keenya barreessee akkasitti MG dhiifama MG Love Tube kan jedhu kana tuttu achiin booda search mallattootti kana tuqna networkiin dadhabaa waan ta'eef nu fidee jira amma kunoo kanadha jechuudha Facebook YouTube kiyya kan MG Love Tube kan jedhu kana achiin mallattoo diimtuu kan subscribe kan jettu kana tuqna achii qastitti kana tuqna jechuudha akkas goona jechuudha amma kallattiidhumaan gara barumsa keenyaatti deemna garasitti yoo deemnu Facebook irra galla lakkoofsa keessan Facebook jalaa dhokfachuudhaaf Facebook jala galtu kun akkasitti Facebook irra galla jechuudha Facebook irra yeroo galle booda akkasitti kunoo mallattoo kunoo muraasa dan kanarra galla muraasa dan irraa yeroo galle sana booda ammas kunoo bakka maqaa keenyaa kana tuqna jechuudha maqaa keenya irra yeroo tuqne jenne kunoo asii gadi buuneeti kunoo sayyur about info kan jedhu kanarra yeroo tokkoof kilik goona akkasitti yeroo jedhe kun amma lakkoofsa kiyya fidee mul'isee jira keessanis akkasumatti nama hundatti mul'isa jechuudha bilbila keessan namni asirraa fudhatee isin jeequu danda'a jechuudha kanaaf edit bakka jettu kana tuqna edit tuqne sana booda edit yeroo tuqne akkasitti xiqqoo obsuu barbaada kun akkasitti kun lakkoofsa sittis mul'atee jira ulfii kana tuqna yeroo tokko qulqulluu irra jiru jalqabaa keessan public bakka jedhu irra jira waan ta'eef an duraan hidhadhee waan hin jiruudhaafi akkasitti mul'isa amma isin public kanarra jira ture jechuudha duraan kan keessan akkasitti jira yeroo gasii dhiifama ila akkasuma keessa galla dhiifama indagana lamii irra deebi'e waan ta'eef muraa lamman kanarra tuqna bakka maqaa kana tuqna about bakka jedhu kana tuqna achiin booda edit bakka jettu kana tuqna edit bakka jettu tuqneeti achiin booda ammas kunoo bakka qulfitti kana tuqna bakka qulfii kana yeroo tuqne keessan public bakka jettu irra waan jiraatuuf isin immoo isarratti dhaatuuf iddanii booda lakkoofsa keessan dhokfachuudhaaf oollimii bakka jettu kanarratti dhaatu jechuudha oolliin bakka jettu kanarratti yoo dhaatan bilbilli keessan isin malee nama biraatti nama adii keessan jala jiru irratti mul'achuu hin danda'u jechuudha kanaafiyyuu isin immoo oollimii bakka jettu kanarratti hidhattu jechuudha public friend kan jettu kanarratti hidhattan jechuudha kanaaf amma oolliin bakka jettu kanarratti kilik goona sana booda gadi buuna jechuudha kun asirratti save bakka jettu kana jirti save irratti dhaana yeroo tokko akkasitti save yeroo goone kalas bilbilli keenya nuuf hidhameera jechuudha nu biratti malee nama biraa irratti mul'atu namni fedhe bilbila keenya fudhatee achirraa nu jeequu hin danda'u jechuudha kan akkasiitii waan nu hordoftaniif galatoomaa share like subscribe godhachuudhaan nu hordofaa barnoota ammoo beeknurraa wal barsiifna jechuudha galatoomaa nagaan naaf jiraadha